Biyya dubartoonni baay'ina dhiirotaatii gadi ta'uun qormaata itti taate. Addunyaan teenya saala lamaan wal madaalchiftee gaa'elaaf namoonni akka hin rakkanneef jaarraa hedduuf wal madaalchisaa as geesse. Haa ta'u malee biyyoota tokko tokko keessatti saalli lamaan dhiiraa fi dubartiin wal madaaluu dadhabuudhaan gaa'ela raawwachuu irratti rakkoon tokko tokko yeroo uumamu ni mul'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf biyya Deenmaark irraa xiqqoo siqtee kan argamtu daseetiin Faaraa'oo fakkeenya guddaadha. Daseetiin tun wantoota dhala namaatiif barbaachisan hunda guuttattee haala teessuma lafaatiinis miidhagduu taate qabeenya gahaa qabaachuudhaan kan beekamtu yoo taatu hanqinni daseetii kanaa kana jaamee qaqqaamu keessaa tokko hanqina shamarranii ture. Kanaafuu irra baay'een dhiirota daseetii kana keessatti argamanii baay'inaan gaa'ela malee jiraatu. Amma immoo galanni intarneetiif haa ta'u rakkinni isaanii waan furamaa jiruufi fakkaata. Kana jechuun shamarran biyyoota addunyaarra jiraniin karaa qal'aaniidhaan intarneetiirraa wal baruudhaan gara daseetiiwwan kanaatti hayyamsiisuudhaan galchanii gaa'ela raawwachaa jiru. Kunis yeroo ammaa sirriitti baratamaa waan dhufeef dargaggoonni daseetii kana filannoo isaanii toora intarneetii godhachuudhaan gaa'ela isaanii sirriitti raawwachaa jiru. Daseetiin kun addunyaa biraatiin kan ittiin wal qunnamtu xayyaaraa fi dooniiwwan gurguddoo bahara daakaa dhufan qofaani. Daandiin xayyaaraa guddaan biyyattii keessatti argamu Faagar International Airport kan jedhamu yoo ta'u guyyaa guyyaan balalii biyyoota adda addaatti gaggeessuudhaan beekama. Magaalaan guddoon biyyattis Toorshaan jedhamtee beekamti. Daseetii kana keessatti shamarri takka haadha manaa taate tajaajila kennuurraa kana fi akkuma biyyoota birootti baatee hojii mataa isii argachuudhaaf carraa hin argattu. Kanaafuu shamarran daseetii kana keessatti argaman barumsa isaanii akka xumuran gara biyyoottan alaatti Deenmaarkii fi Kooppenhaaganitti baqachuudhaan beekamu. Hojiin warri dhiirotaa irratti hirmaatan immoo baay'inaan qurxummii kiyyeessuu waan ta'eef shamarran biyyattii keessaa ba'anii biyyoottan Awurooppaatti carraa barumsaa argatanii barumsa barachaa turan gara daseetii kanaatti deebi'uu hin barbaadan. Kunis hanqina duraanuu jiru irratti qormaata ta'uutu baay'inaan mul'ata. Guyyaatti aanu seenaa dinqisiisaa biraatiin akka wal arginuuf warri haaraa taatan achumaanuu chaayinal yuutuubii sabiskiraayib godhuu, viidiyoo laayik godhuu fi yaada qabaannaan komentii dhaaqaa hunda gatina horaa bulaa.